Kabajamoof jaallatamoo maatii chaanaalii Laayifaak baga nagaan dhuftanii weelkaam isiniin jedheera. Akkuma isin beektan chaanaaliin Laayifaak chaanaalii isin viidiyoowwan barnootaa garaagaraa irraa argattanidha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoowwan gara fuula duraatti gadhiifaman akka isin qaqqabaniif jechuudha. Akkasuma yaada keessan immoo koomentii irratti naa barreessaa. Warri yaada keessan naa barreessaa jirtan kanaan dura galatoomaa isiniin jaalladha isiniin jechuun barbaada. Akkasuma ammallee yaadni keessan na biraa hin hafinii koomentii irratti jabaadhu naan jedha. Viidiyoo guyyaa har'aatiin jeneraal baayoloojii miid egzaamii walii wajjin hojjenna jechuudha. Mee yeroo qabnutti fayyadamuudhaa fi hariifanneetu walii wajjin hojjechaa deemna jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. The structure responsible for energy production in eukaryotic cells is A. Ribosome, B. Endoplasmic reticulum, C. Mitochondrion, D. Nucleus, E. None. Gaaffichi maal jedha? Structurii eukaryotic seelii keessatti jedha. Orgaanizimoota eukaryotikii ta'an keessatti structuriin energy oomishuudhaaf or for the production of energy responsible kan ta'e. Energy productioniidhaaf structuriin fayyadu kamidha jedha. As you have learned it in the lower grade, mitochondria is the powerhouse of cell jettanii barattaniitu yaadatu yoo ta'e, kanaaf the correct answer is C. Mitochondrion. Question number 2. Which cellular transport process is used when white blood cells engulf bacteria? A. Endocytosis, B. Exocytosis, C. Facilitated diffusion, D. Osmosis, E. Diffusion. Gaaffii lammaffaan kun immoo maal jedha? Cellular transport processii cellular transportii isa kamtuu raawwataa jiraadha asitti. Gaafa seeliin tokko qaama ta'e tokko gaafa inni liqimsu ingolfu gaafa inni godhu piroosesiin raawwate isa kamidha jedha. Yaadattu yoo ta'e kanaan dura akka barattanitti waa'ee faagosaayitoosisiin waa'ee ingolfiing it is about ingolfiing waa'ee seeliin tokko gaafa waan ta'e liqimsuu faagosaayitoosisii jedhama. Achi keessaa immoo indoosaayitoosisii fi egzoosaayitoosisiitu jira. Kanaaf inni kun A ta'a jechuudha. Indoosaayitoosis. Seeliin dhiiga adii baakteeriyaa gaafa liqimsu indoosaayitoosisiidha jechuudha. Question number 3. Which of the following is true about cell structure and function? Waa'ee caasaa seelii fi gahee seelii ilaalchisee kamtu sirriidha jedha. A. Nerve cells are spherical in shape. B. Muscle cells have many mitochondria for energy production. C. Skin cells have rigid cell walls. D. Leaf cells lack chloroplasts. E. Red blood cells have a nucleus. As keessatti kan sirrii ta'e isa kamidha jechuudha. Gaaffii sadaffaa kanarratti waa'ee cell structure ilaalchisee B'n kun sirriidha. B'n muscle cells have many mitochondria for energy production. Sababni isaa masiliin namaa contract ta'ee relax ta'uudhaaf energy baay'ee waan isa gaafatuuf jechuudha. Kanaaf B ta'a jechuudha. Gaaffii afuraffaa. If a cell lacks a nucleus, it is most likely seeliin tokko nucleusii hin qabu yoo ta'e jedha. A. Bacterial cell, B. Plant cell, C. Animal cell, D. Algal cell, E. Fungal cell. Bacterial cellii ta'a jechuudha gaaffiin kuni. Sababni isaa tiriinuukileesii hin qabanii
jettanii barattaniittu. Warra true nucleusii hin qabne keessaadha miti prokaryotikiidha waan ta'aniif. Kanaafi nucleusiin isaanii seeliin isaanii nucleusii hin qabu jechuudha. Nucleusii dhugaa hin qabu. Question number 5. A scientist finds an organism in an extreme environment. What characteristics would most likely help to survive? Asitti maal jedhaa? Orgaanizimiin tokko ergaan gaafichaa orgaanizimiin tokko environmentii extremii ta'e keessatti survive gochuudhaaf jiraachuudhaaf maaltu isa fayyadaa jedha. A thin delicate membrane. B a high need for oxygen. C the ability to reproduce quickly. D the lack of a cell wall. E all of them. Gaaffiin kun maal jedhaa? Orgaanizimiin tokko environmentii akkasii keessatti survive gochuudhaafi environmentii extreme jechuun bakka jiraachuunsaa baay'ee mijataa hin taane keessatti survive gochuudhaafi maaltu isa fayyadaa jedha. Membreenii haphii ta'e qabaachuudha moo oksijiinii baay'ee jireenyaa fi oksijiinii baay'ee barbaaduudha moo ariitiidhaan irra dafanii reproduce of gochuudhaanii jechuudha. Kanaaf C ta'a. Question number 6. Which of the following best illustrates the interdisciplinary nature of biology? A. Memorizing the names of different organisms. B. Studying all plant species in rainforest. C. Observing how a single gene influences trait. D. Using chemistry to understand metabolic reactions in organism. E. All of the above jedha. Gaaffiin kunii waa'ee baayoloojii ilaalchisee kamtu sirriidha jedha jechuudha. Hundumti isaayyuu branch of baayoloojiidha jechuudha kan isaan dubbatan. Gaaffiin kunii filannoon isaa hundumtuu waa'ee branch of baayoloojii irratti xiyyeeffateeti jechuudha kan inni haasa'u. Waa'ee biqiloota bosona keessa jiran hundumaa hin qo'ata. Akkasuma waa'ee metabolic reactionii orgaanizimoota keessatti kan raawwatu hin qo'ata. Baayookeemistiriidha jechuudha inni. Kanaafi deebiin kunii E ta'a jechuudha. D ta'a jechuudha. Gaaffiin kunii no E ta'a. E all of the above E irradha kan inni jiru waan ta'eef E ta'a jechuudha. Question number 7. What would happen if a eukaryotic cell lost its ribosome? Seeliin eukaryotikii ta'e tokko raayiboozoomiin isaa utuu dhabee maaltu isa mudataa jedha. A. It would not transport material. B. It would stop active transport of molecule. C. It would stop protein synthesis. D. It would produce too much energy. E. It would not be able to divide. Akkuma isin beektanii raayiboozomiin ga'een isaa maalodha? Protein synthesis irrattidha jechuudha kan inni hirmaatu. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? C ta'a jechuudha. It would stop protein synthesis. Question number 8. Which process of cellular respiration does not require oxygen? Aeroobikii fi anaeroobikii jettanii warra barattan sanadha jechuudha. As keessa aeroobikiin kamidha? Anaeroobikiin kamidha? Irra caalaatti immoo anaeroobikii mata'eeyyuu dhibba anaeroobikii warri ta'anii fi warri paarshaalii anaeroobikii ta'an jiru. Sanadha kan inni gaafatu. A. Electron transport chain, fermentation, glycolysis, Krebs cycle. E. None. Gaaffiin kun maal ta'a? Fermentationiidha jechuudha. Fermentation is anaerobic cellularii respirationidha jechuudha. Kanaaf fermentationii ta'a. Question number 9. The primary distinction between prokaryotic and eukaryotic cell is garaagarummaanii
prokaryotic fi eukaryotic seelii gidduu jiru. A. Prokaryotic cells are larger than eukaryotic. Warri prokaryotic seelii ta'anii eukaryotikii caalaa laarjidha yookaan dheeroodha jedha. Eukaryotic cells lack a defined nucleus whereas prokaryotic cells have one. Inni kun immoo wal jala dabarsee jechuudha. Kan lack defined nucleus kan ta'e prokaryotikidha malee eukaryotikii miti. C. Prokaryotic cells contain membrane-bound organelles while eukaryotic cells do not. D. Prokaryotic cells lack a defined nucleus whereas eukaryotic cells have one. Gaaffiin kuni D ta'a jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha. Question number 10. Which of the following is not the function of protein in living things? Gahee yookaan faankshini pirootiinii lubbu qabeeyyii keessatti kan hin taane isa kamidha jedha. A. Provide genetic information. B. Participate in the formation of cell membrane. C. Speed up biochemical reactions. D. Provide structural support to the body. E. None of the above. Gaheen pirootiinii lubbu qabeeyyiidhaaf qabu maalidha? Faayidaan isaa maalidha isa jedhudha jechuudha gaaffiin kun. Gaaffiin 10affaanii isadha jechuudha. Kan hin taane gahee isaa kan hin taanedha malee kan ta'e miti dhiifama. Which of the following is not the function of protein? Gahee isaa kan hin taanedha jechuudha. Kanaaf provide genetic information inni jedhu kuni gahee pirootiinii miti jechuudha. Sababni isaa jiiniin namaa DNA yookiin RNA keessadha kan inni taa'u malee pirootiinii miti jechuudha. Kanarraa kan hafe hunduma isaa keessatti ni hirmaata jechuudha pirootiiniin. Gaaffii 11ffaarra geenyeerra. The primary function of chloroplasts in the plant cell is to gain chloroplastii biqiloota keessatti maalidha jedha. Chloroplastiini chlorophyllii waan of keessaa qabuu fi maal gochuuf fayyadattanii barattanii kaarboon daayoksayidii fudhatee oksijiinii oomishuudha jechuudha. Mee haa ilaallu. A. Store genetic information. B. Produce energy in the form of ATP. C. Convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. D. DNA storage. E. Synthesize protein. The correct answer is C. Because rooliin chloroplastii chlorophyllii waan of keessaa qabuu fi ifa aduu akkasuma kaarboon daayoksayidii wantoota kanarraa footosinteensiisiidhaanii gara keemikaal enerjiitti jijjiiruudha jechuudha gaheensa. Kanaaf gaaffii 11ffaan C ta'a jechuudha. Question number 12. Which of the following situations best demonstrates biogenesis? Biogenesis jechuun maal jechuu akka ta'e hin yaadattu jedhee yaada. Maal jechuudha? Waa'ee evolutionii keessatti jechuun akkaataa uumamaa keessatti life from non life kan jedhu jira. Warri biogenesis kun maal jedhu? Life comes from life. Wanta siluma jirurraatu dhufa malee lubbu qabeessi tokko kan dhufuu danda'u waanuma sila jirurraadha malee waan hin jirrerraa miti warra jedhanidha jechuudha. Warri biogenesis. Kanaaf isaaniin kan ibsu ilaallamee filannoo kana keessa. A. A scientist creating artificial cells in a lab. B. Mold appearing on bread after several days in open air. C. Bacterial observed in a sealed flask of boiled broth. D. Chemicals reacting to form organic molecules. E. None of the above. Fakkeenyaaf E'n kun maal jedha? Warra baayojenesisii kana ibsuu hin danda'u jechuudha. Saayintistoota warra seelii namtolchee laaboraatoorii keessatti hojjetan miti. Si'in immoo yoo ilaaltanii baakteeriyaa iswaan eegdi filaaskii keessatti
argamudha jedha. Kunis hin danda'amu. Yaadatu yoo ta'e karaa Louis Pasteur ittiin spontaneous generation disprove godhedha jechuudha malli sun. Kanaaf innis ta'uu hin danda'u keemikaalota organic molecules uumuudhaaf wal nyaatanis miti jechuudha. Biogenesisiin kan inni ibsu kanaaf biitaa jechuudha. Mold appearing on bread after several days in open air. Gaaffii 13ffaarra geenyerra. What will happen to a plant cell placed in hypertonic solution? Seeliin biqiltuu tokko hypertonic solutionii keessa yoo kaa'ame maaltu mudataa jedha. A. It will remain unchanged. B. It will gain water and become turgid. C. It will swell and burst. D. It will lose water and shrink. E. All of the above can occur jedha. Gaaffiin kun diitaa jechuudha. Sababni isaa seeliin biqiltuu tokko hypertonic solutionii keessa yoo kaa'ame pilaanti seeliin seeloolii waan qabanii fi birastii ta'uu hin danda'u. Kanaaf lose water and shrink ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaa. Why does a freshwater fish die if it is placed in a salt water? Qurxummiin bishaan uumamaa keessa jiraatu tokko bishaan ashaboodhaan bulbulame keessa gaafa galu maaliif du'aa jedha. Maaliif du'a? A. It cannot breathe in salt water. Bishaanii soogiddaa keessatti hafuura baafachuu waan hin dandeenyeef jedha. B. It stops photosynthesizing. Photosynthesis geggeessuu dhaaba jedha. C. It loses too much water. Bishaan baay'ee waan of keessaa baasuuf jedha. D. It absorbs too much water. E. None of the above. Gaaffiin kun waa'ee maaliiti jechuudha? Waa'ee qurxummiin tokko bishaan soogiddaa hin taane keessa qurxummiin jiraachuu hin dandeessi. Garuu bishaan soogiddaa ta'e keessa qurxummiin hin jirtu. Qurxummiin keessa jiraachuu hin dandeessu. Isa sana maaliifidha sababni isaa jedha. Waa'ee concentration of the solution irratti hundaa'etu jechuudha kan inni gaafachaa jiru. Kanaaf gaaffiin kun maal ta'a? C ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaan kun C ta'a jechuudha. It loses too much water. Gaaffii 15ffaarra geenyerra. The role of the Golgi apparatus in cellular functions is best described as. Ga'een Golgi apparatusii maalidha jedhu gaafachuu barbaadeetu kun immoo gabaabumatti. A. Modifying and packaging proteins for secretion. B. Storing genetic material. C. Producing ATP from glucose. D. Synthesizing ribosomal RNA. E. All except B jedha. Gaaffiin kun A ta'a jechuudha. Sababni isaa ga'een Golgi apparatusii modify gochuu, paakeejii gochuu waan akkasiidha jechuudha ga'eensa malee waa'ee genetic materialii wajjin waan isa gashu tokkoyyuu hin qabu. Gaaffii 16ffaarra geenyerra. Which of the following is the best hypothesis? Hypothesisiin beestii teessa kamidha as keessaa jedha. A. Some people like coffee more than tea. B. People should do exercise more often. C. If a plant receives more sunlight, then it will grow taller. D. Fish swim faster than turtles. E. All jedha. Gaaffii kana deebisuu fi maal barbaachisa jedheetan yaada. Hypothesis jechuun maal jechuudha jedhu beekuu barbaachisa jechuudha. Hypothesis jechuun scientific experimentii keessatti asking questionii taanee isa jirudha jechuudha. Waa tokko ilaaltee kun maaliif akkas ta'e jettee kaatee immoo kun sababa akkas ta'eef akkas ta'a jechuudha. Kanaaf amma warroonni kaan hypothesisii gaarii ta'uu hin danda'ani. Garuu inni C irra jiru kun yoo ilaalle biqilaan tokko biqiloonni
ifa aduu gahaa yoo argatanii dheeratanii guddachuu danda'u jedha. Gaafa ifa aduu gahaa argatanii dheeratanii guddatu jedha. Sababa ifa aduu argataniif dheeratanii guddatan. Haayipoteesisii gaarii nuu ta'uu danda'a jechuudha inni kuni. Question number 17. Which of the following structures is found in plant cells but not in animal? Biqilaa keessatti kan argamu garuu animal yookaan bineeldota keessatti kan hin argamne isa kamidha jedha. A. Ribosome, B. Cell wall, C. Large central vacuole, D. Cell membrane, E. B and C. Gaaffii 17ffaan kuni qaama istiraakcharii yookaan orgaanilii biqiloota keessa jiraatanii garuu animaalii keessa kan hin jirredha jechuudha kan inni jedhu. Dhiitaa jechuudha gaaffiin kun. B and C are answers. B and C are answers. Seel wooliin qabu. Animaaliin seel wooliin qabanii akkasuma large central vacuole qabaachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Gaaffii 18ffaa. A researcher conducts an experiment on a new medicine. What is the best way to ensure valid results? Researcheriitu qorattootatu qorannaa yookaan yaalii geggeessanii qoricha wayii irratti qoricha haaraa tokko irratti what is the best way to ensure valid result? Resultii gaarii ta'e vaalidii ta'e tokko argachuu fi karaa kamtu gaariidha jedha. A. Involving a control group. B. Changing multiple variables at once. C. Relying on personal opinions. D. Testing it on only one person. E. Discussing with an elderly people. Qoricha haaraa irratti qorannoo geggeessuu barbaadan, yaalii geggeessuu barbaadan, qoricha haaraa hojjetanii yaalii irratti geggeessuu barbaadanii yaalii isaanii sanaa fi bu'aa sirrii yookaan bu'aa gaarii ta'e argachuu akkamitti danda'u jedha. Eetaa jechuudha gaaffiin kun. Involving a control group. Control group jechuun warra tokko irratti yaalii geggeessite warra tokko immoo yaalii irratti hin geggeessin dhiistaa jechuudha. Sana booda warri yaalii irratti geggeessite irratti jijjiiramni hin dhufaaf hin dhufuufaa sanaan adda baafattaa jechuudha. Kanarraa kan hafe warroonni kaan deebii ta'uu hin danda'anii. Question number 19. What evidence-based supports the theory of chemical evolution? Theory chemical evolution sirriitti kan deeggaruu danda'u kamidha jedha. A. The formation of amino acids in the Miller-Urey experiment. B. The presence of oxygen in Earth's early atmosphere. C. The discovery of multicellular fossils in ancient rocks. D. The ability of organisms to evolve over time. E. All except B supports the theory of chemical evolution jedha. Gaaffii 19ffaan kuni eetaa jechuudha. The formation of amino acids in the Miller-Urey experiment. Waa'ee chemical evolutioniin kuni waa'ee jalqabaa addunyaan kun yeroo uumamte elementoota akkas akkasiitu ture maal isa jedhu sanadha waan ta'eef waa'ee theorii kana kan deeggaruu danda'u sirriitti the formation of amino acids in the Miller-Urey experiment. Question number 20. Which of the following processes would be disrupted if hemostasis is lost? Hemostasisiin yoo lost ta'e yookaan yoo hubamee wantoota armaan gadii keessaa kamtu jeeqamuu danda'a jedha. Heemoostaasisii jechuun akka carraa yoo sin rakkisa ta'e heemoostaasisii jechuun qaamni keenya akkaataa inni itti baalaansii isaa eeggatee jiraatudha jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa qorru qorratti addaabti gochuudhaaf gaafa ho'u immoo ho'atti addaabti gochuudhaaf meekaanizimiin qaamni keenya fayyadamu wantoota garaagaraa waan kamittiyyuu addaabti gochuuf meekaanizimiin inni fayyadamu heemoostaasisiidha jechuudha. Heemoostaasisiin kun yoo hin jiru ta'e yookaan yoo jeeqame kamtu duukaa jeeqamuu danda'a jedha jechuudha gaaffiin kun. A. Breaking down of food molecules to provide energy. Nyaatni daakamuu irratti jeequmsi ta'uu danda'a jedha.
B. All of the above jedha. C. Growth and reproduction. D. Movement of water into a plant cell. E. None of the above jedha. Gaaffiin kunii B ta'a jechuudha. Sababni isaa heemoostaasisiin qaama keenyaa jeeqameera taanaan nyaanni bullaa'u irratti rakkoon hin uumamaa. Akkasuma guddinaa fi wal horuu irratti illee rakkoon hin uumamaa jechuudha. Kanaaf movement of water into a plant cell inni jedhu kuni dogoggorsuufidha jechuudha kan isaan keessa gashan. Jechuun heemoostaasisii gaafa jettu waa'ee pilaantiitu keessa jira waan ta'eef kan namaa miti jettee akka isa filattuu fi isa keessa galchani jechuudha. Garuu all of the above ta'a jechuudha. Kan hin jeeqamne hin jiru. Question number 21. Inni itti aanee jiru kuni firoomsiidha jechuudha. Warra amma hojjechaa oolle choiziidha. Firoomsii yookaan maachingidha jechuudha. Question number 21. Qajeelfaman dubbistu akkanaan hin jenne garuu ariifachuu fedheetanii. Match the organelles listed under column A with their primary functions described under column B and write the correct answer on the space provided. Organeloota warra kolomanii A jalatti tarreeffamanii jiranii primary functionii isaanii isa B jala jiru walitti firoomsi jedha. 21. Chloroplast. Chloroplastiin maalidha jennee gaheen chloroplastii yookaan the primary function of chloroplast is maalidha jenne sila A irra isa jiru kana ilaalame. A irra isa jiru organelles found in plant cells involved in photosynthesis. Organelii biqiloota keessatti argamudha. Chloroplastiini. Akkasuma maal keessatti kan hirmaatudha? Photosynthesis keessatti kan gahee qabudha jechuudha. 22. Nucleus. Nucleusiin immoo A. Prevents excessive water intake hin ta'u. B. Contains the cells genetic information. B ta'a jechuudha kun immoo. Nucleusiin immoo genetic informationiin keenya genetic informationiin namaa eessa jira? Nucleusii keessadha jechuudha kan inni achi keessattidha jechuudha kan inni kaa'amee jiru. 23. Ribosome. Ribosomiin primary function of ribosome is C ta'a jechuudha. Site of protein synthesis. Yoomiyyuu ribosomiin kaanaan waa'ee protein synthesisiidha wajjinidha jechuudha kan inni wal qabatu. Kanaaf ribosomiin dhufnaan protein synthesisiidhaan wal qabata jechuudha. 24ffaa lysosome. Lysosomiin immoo contains digestive enzymes responsible for breaking down cellular waste. E ta'a jechuudha. Lysosomiin E ta'a jechuudha. Question number 25. Plasma membrane. Plasma membrane yookaan cell membranein immoo gaheen isaa maalidha? Wantoota gara seelii seenanii fi seelii irraa immoo ba'anii deeman kan to'atudha jechuudha. Question number 25. F irra isa jiru kana ilaalame. F irra kan jiru maal jedha? Regulates substances entering and existing the cell. Wanta gara seelii lixuu fi seelii irraa immoo ba'ee deemu kan to'atu akka waardiyyaatti eenyudha? Plasma membrane. Question number 26. Mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of cell. Kanaafi mitochondria kana baay'een jaalladha. Mitochondriaan kuni K irra isa jiru kana ilaalame. Membrane bound organelle involved in energy production. Waa'een enerjiidhaan kan wal qabatu ka'ennaan organeliin sana wajjin hariiroo qabu yookaan kan wal ilaallatu maal ta'a jechuudha? Mitochondria ta'a jechuudha. Gaaffiin inni itti aanu
Complete the following statements by filling the blank space with appropriate words or phrases. Bakka duwwaa guutiidha jechuudha. The process by which cells extract energy from glucose to produce ATP is known as blank. Adeemsi seeliin keenya glukoosii irraa ATP ittiin oomishatu maal jedhama? Cellular respiration dha jechuudha. Question number 2. The basic building blocks of protein are, this is the bonus one. Gaaffii boonesiidha jechuudha kun. Amino acidiidha building block of protein. Gaaffii sadaffaa, in a eukaryotic cell, blank is the organelle responsible for producing ATP through respiration. Maal jenneer? Waa'een enerjiidhaan kan wal qabatu, ATPdhaan kan wal qabatu, production ATPdhaan kan wal qabatu kaanaan mitochondria ta'a jechuudha deebiinsaa. Gaaffii afuraffaa, the cell membrane is primarily composed of double layer of blanks that are embedded by protein. Kun immoo maal jedha? Yaadatu yoo ta'e, cell membranein keenya double layeriidhaan double layerii kan of keessaa qabudha jechuudha. Caasaa baqqaana lama ofirraa qabudha jettanii barattaniittu. Innis maal ta'a? Phospholipididha jechuudha. Phospholipidii ta'a. Gaaffii shanaffaa, what makes endoplasmic reticulum play a critical role in protein synthesis? Endoplasmic reticulum kun immoo raaf endoplasmic reticulum fi ismuus endoplasmic reticulum kan jedhu barattaniitu yaadatu yoo ta'e, endoplasmic reticulum kun egaa protein synthesis keessatti gahee guddaa akka inni taphatu kan godhu maalidha? Because protein is attached to its surface. Fuula isaa irratti pirootiinii waan ofirraa, raayibozoomii waan ofirraa qabuufidha jechuudha. Kanaaf raaf endoplasmic reticulum sana keessatti kanaaf gahee taphata jechuudha. Gaaffiin kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Akka jaallattanis abdiin qaba. Viidiyoo kana jaallattanitti yoo ta'e laayikii godhaa. Yaada keessan immoo koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan biraan hanga wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa.